dhugaan jaalatu isa kamii isa akkamiiti rakkan abbaa manaa maallaqa qabu yookiin ammoo qabeenya qabu tahuu abbaa manaa hiyyeessa tahuu abbaa manaa fokkataa tahuu abbaa manaa bareedaa tahuu dhiira gabaabaa tahuu abbaa manaa dheeraa tahuu abbaa manaa furdaa tahuu abbaa manaa qal'aa tahuu dhiirri amalli isaa tokkuma sanis السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشما هركفوني هردفتوتا في كبجمتوتا رزان أورو سبسكرايب لايك شير gochuun turtii gaarii gaafii alaaf keessan yeroo hedduu gaafatame deebisuu yeroo dhabee har'a deebii tahajjadee qabadhee dhufee jira innis jalqaba irratti shamarran kenna yookiin maatiin kiyya yookiin obboleonni kiyya abbaa manaa dhugaan jaalatu isa kamii isa akkamiiti rakkanne mee furmaata nuu himi obboleetti koo jedhanii hedduun keessaanillee kan na cinqaa jiran yookiin na gaafataa jiranii isiniif deebis tahuu baatu hanga takka jechuudha yaalii isiniif godha isiniin jechuu barbaade asumaan chaanaalli kun chaanaala keessan subscribe like share gochuun turtii gaarii isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Ooroo abbaa manaa dhugaan nama jaalatu dhugaa rabbii san jechuudha kan fedhayyuu haa ta'u abbaa manaa maallaqa qabu yookiin ammoo qabeenya qabu tahuu abbaa manaa hiyyeessa tahuu abbaa manaa fokkataa tahuu abbaa manaa bareedaa tahuu dhiira gabaabaa tahuu abbaa manaa dheeraa tahuu abbaa manaa furdaa tahuu abbaa manaa qal'aa tahuu dhiirri amalli isaa tokkuma sanis tahee kanas tahee jechuudha dhiira jechuun amalli isaanii waan wal fakkaataniin tokko bultii irratti jechuudha jireenya irratti dhiirri amalli isaanii tokkoffaa irratti dhiirri kan abbaa manaa gaarii kan godhatu sima shamarran yookiin dubartiin jechuudha jalqaba irratti ilmi dhiiraa dogoggoraadha yoo ilmi namaa tokko hin dogoggora abbaan manaa dhugaan si jaalatu dogoggora keessan irra siif dabra itti aansee abbaan manaa dhugaan si jaalatu maatii keessi wajjin jaallata abbaan manaa dhugaan si jaallatu hiriyyaa keessi wajjin jaallata abbaan manaa dhugaan si jaallatu waan siif ta'u dhaba abbaan manaa dhugaan si jaallatu yoo ati dhukkubsattu akkamisi hima hanga ati dhibee si keessa jiru kana irraanfattee wayii abbaan manaa kiyyaa maal tahee jettu siif cinqata abbaan manaa dhugaan si jaallatu dhiirri amalli isaa tokkuma si himee jira bifa fedhe haa qabaatu qabeenya fedhe haa qabaatu amala isaa qofa si himaa jira dhiira dhugaan nama jaallattu yookiin abbaa manaa dhugaan nama jaallattu qofa si himaa jira obboleetti tiyya asirratti abbaan manaa dhugaan si jaallatu yogguu ati dhibamtu yookiin yoo ati rakkatte garmalee rakkinna san furuu waan hin dandeenyeef jecha waan godhu waan hin qabneef garmalee dhiphatee rakkatee sammuun isaa kuni wareeramee kan hin dubbanne kan hin gammanne kan hin boonne akka kenna jechuun shamarran boonneetu aarru inni odoo cinqame way abbaa manaa kiyya jennee boonnee jechuudha jaalallee jaalannu kenna san way jaalalleen kiyya akkana ta'e jennee boonnee hiriyaa kennatti abbaan manaa keetii akkasii miti jalliseetuma taa'ee sammuu ofii keessa deddeebisaa yoo hiriyaa dhugaan jaalatu ta'e dhiira tokko sunuyyuu hiriyaa ofii sanitti hima dhiira maraa miti isa kana jechuudha abbaan manaa dhugaan si jaallatu yoo waa rakkatee alaa gale yookiin ammootuyyuu aaree alaa galee dafee sitti hin himu maal waan taheef jecha hin aartii hin dhiphatti isii cinqaa bakka akkami isinii himuu danda'a isii cinqaa jedhee isiniif hin himu abbaan manaa dhugaan si jaallatu cinqii isaa jechuudha aarii isaa dhibee isaa hin dhoysa hin yaaddoo ittiin cinqamti jedhee garuu abbaan manaa dhugaan si jaallatu erga cinqii san keessaa bahee yookiin aarii san keessaa bahee booda haadha manaatiyyaa bar dheengadda akkana tahee bar kaleessa akkana tahee siin jedhee si hima atuyyuu deebii gahaanii argatta maaliif na dhoksite maaf natti himirree yoo jettee gaafatte barna jalaa yaaddoytaa fi na jalaa dhiphattaa fi siin jedha kanas tahee sanis tahee jechuudha karaa kanaanillee abbaan manaa dhugaan si jaallatu arguu hin dandeettu abbaan manaa dhugaan si jaallatu uffata badaa yoo ati uffatte sirratti ilaalee jijjiiradhu siin jedha yookiin sirraa hin bareenne siin jedha waan dhugaan si jaallatuuf jecha akka ati yeroo hunda miidhagdu yookiin bareeddu fedha abbaan manaa dhugaan si jaallatu obboleettii tiyya walumaa galatti jechuudha abbaan manaa dhugaan si jaallatu waan mirga kee guutuu tahe irra darbee waan silaa dirqama sirratti tahe mirga si godha abbaan manaa dhugaan si jaallatu hanga si jaallatu waan hin beeyneef jecha yeroo hedduu sin faarsu abbaan manaa dhugaan si jaallatu abadan sin faarsu faaruu jedhu
jaartii tiyya jaaladhaa siif du'a garuu amantiin keenya hin ajaja garuu dhiirri keenya keessattuu dhiirri Arsii dhiirri Oromoo waan akkanaa irratti uf ol guddisanii amala isaaniiti kan jibbaa seetanii ijoolleen hin fudhatinaa jechuu barbaadeeti. Tokkoffaa irratti dhiirri jaalala dhugaan siif qabu jaalala siif hin ibsu mallattooleen siif ibsa jechuu barbaadeeti. Mallattooleen ana amma siif hime kuni mallattoo jaalala dhugaati kan dhiiraa ittiin beektu jechuudha. Kan shamarranii har'a qabadheen dhufne kan dhiiraa irraa xumuree kahee booda inshallah ta'ala qabadhee kan isiniif dhufu taha itti aansee jechuudha. Abbaan manaa dhugaan si jaallatu waan san hin barbaada yoo jetteen lakki hin gootu hin barbaadu jedhee si dhoorgee kahee booda na jalaa dhaarti na jalaa dhiphatti jedhee deebi'ee siif godha yookiin deebi'ee siif guuta. Abbaan manaa dhugaan si jaallatu waan silaa jechuudha. Si gammachiisuu irraa kan kahe waan hin dandeenye maaliin isii gammachiisa maal isii godha waan addunyaa kanaa irraa yeroo hedduu sammuu ofii keessa deema. Abbaan manaa dhugaan si jaallatu maaltu akka si gammachiisu yeroo hedduu barachuuf tattaaffii godha. Abbaan manaa dhugaan si jaallatu dhugaa rabbii san jechuudha. Inni tokkoffaan kan namni hundi xiyyeeffatee beekuu qabu shamarran hedduu sirratti hin faarsu akkasumas illee hin faarsu. Abbaan manaa dhugaan si jaallatu walumaa galatti dubartii takka sirratti hin faarsu sillee yeroo hedduu sin faarsu waan si jaallatuuf jecha hammeenya keellee dhagahuu hin barbaadu. Abbaan manaa dhugaan si jaallatu maatiin isaa hammeenya kee yoo itti haasan garaan isaa dhugaa rabbii hin danda'u. Abbaan manaa dhugaan si jaallatu obboleettii tiyya jechuudha. Dhiira irraa amala isaa baruu hin dandeettu walumaa galatti jechuudha. Si jaallatu si jibbus dhiirri hin jijjiirama daddafee jechuudha akka dubartiiti miti. Nu dubartiin dhiira tokko yoo jaallanne jaalalles tahee abbaa manaas dafnee in jijjiiramnu nama biraatiif dafnee onnee kennan bannu onneen isaanii banaadha. Abbaan manaa keetii har'a galgala kana si jaalataa bulee si wajjin gammadee addunyaa kanarra shamarreen yookiin dubartiin takkayyuu si malee waan hin jirre osoo itti fakkaatu ganama bahee dubartii takka jechuudha yoo argee jedhe dafee kan jaalatuu fi kan onneen isaa hatamtuudha. Dhiira jechuun obboleeyyan kiyya jechuudha. Hedduu warroonni abbaa manaa akkamiin na jaalata beeka jettanii akkuma isin jaallatu isin jibba jechuudha. Dhiirri kun jechuudha walumaa galatti kennaan isaaf kenname kennaa addaati. Kennaa dafee nama jaalachuu garuu dafee nama jibbu sinii galee nama tokko kan jaallate jibbuuf hin turu. Shamarran ammootuyyuu dhugaa rabbii jechuudha. Dhiira tokko dhugaan jaallatan taananii dafanii hin jibbanii yeroo hedduu onnee ofii keessa kaayanii kanas tahee sanis tahee har'a waa'ee shamarranii irraa dubbataan jiru waan taheef dhiira gaafii alaa keessan na gaafatamaa jiru yeroo hedduu abbaa manaa akkamitti dhugaan na jaallata abbaa manaa kiyya akkamiin na jaallachuu isaa beeka kan jettuuf kanaan sammuu keef hin dhiphisin. Ati nama gaarii tahii jaalala isaa ofiin argita. Abbaan manaa keetii alaa yoo ol seene yeroo hundaayyuu jechuudha fuula kasitti hin guurre tahuu qaba. Yeroo ati waa balleessite ka fuula sitti hin guurre tahuu qaba dhugaan kan si jaalatu jechuudha. Yoo ati ammootu aartee waa jette aarii waan ati jetteen san of keessatti hin qabanne tahuu qaba. Abbaan manaa dhugaan si jaalatu kallattii hedduun jira jechuudha. Kana jedhee isinii ibsuu hin danda'u. Maal waan taheef jecha amala dhiiraa nu hundi kennaayyuu baruu waan hin dandeenyeef jecha wamata heefuyyuu kanas tahee sanis tahee jechuudha. Waa'ee abbaa manaa kana sirriitti gadi fageenyaan maatii fi namoota hedduu ollaan firootarraa qoradhee anis karaa taheen isiniif fida. Hangasiif isin ammootuyyuu viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Ooroo subscribe like share gochuun na wajjin turaa isiniin jedha. Asumaan nagahatti horaa bulaa.